harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan Bunnoo waa beekoti. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turan affeerraa kiyya. Lixa Wallaggaa aanaa Beegii keessatti daa'ima ganna 10 dabalatee namoonni 4 yoo ajjeefaman dubartiin tokko madaa'uun beekamee jira. Abbootiin Sinoodosii Oromiyaa teessoo Pheexroos Magarsaa Badhaasaa hundeessanii hidhaman abukaattoo seeraa waliin akka waliin agarree dhorkamuu maddeen GMN itti himan. Rakkoon namoomaa Itoophiyaa keessa jiru ammaachaa dhufuu isaatiin namoota miidhaman miliyoona 3 ol ta'an gargaaruuf UK paawundi miliyoona 100 ramaduun ishee beeksiftee jirti. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Lixa Wallaggaa aanaa Beegii keessatti daa'ima ganna 10 dabalatee namoonni 4 yoo ajjeefaman dubartiin tokko madaa'uun beekamee jira. Uummata Oromoo bal'aa irratti gochoota ciggaasisoo sarbiinsa mirgoota namoomaa raawwatamaa kan jiru yoo ta'u keessattuu bakkoota waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'u jedhaman irratti ajjechaa jumulaan dabalatee manneen qonnaan bultootaa gubuun qe'ee uummataa irratti gaddi ulfaataan adeemsifamaa jira. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa jechuun Guraandhala 5 bara 2024 Lixa Wallaggaa aanaa Beegii ganda Xiiloo jedhamu keessatti hidhattoonni murna bilxiginnaa gandichatti bobbaafaman namoota 4 rasaasatti roobsuun qe'ee isaanii irratti yoo ajjeesan mana nama dhuunfaa tokkos gubanii barbadeessanii jiru. Qonnaan bulaa obbo Hayilee Dhaabaa jala ammoo mana tokko gubanii barbadeessuu maddeen keenya bakkicha irraa himanii jiru. Namoonni ajjeefaman kunneen qonnaan bultoota waggaa ta'an hojii qonnaa hojjechuun kanneen ofii fi maatii isaanii jiraachisan ta'uu maddeen himuun gocha namoota nagaa irratti raawwatame kunis kun jalqabaa ta'uu baatus badii mootummaan raawwate kanatti hedduu gadduu isaanii maddeen himaniiru. Aanicha keessatti erga waggoota 5 darbanii kaasee dhiigni namoota qulqulluu waraana murna PP'n dhangala'aa turuu fi uummanni lakkoofsaan hedduu ta'an akka achirraa buqqa'anii bakkoota birootti godaanuun rakkoo ulfaataa keessatti kufanii jiraachuus dabaluun ibsaniiru. Abbootiin Sinoodosii Oromiyaa teessoo Pheexroos Magarsaa Badhaasaa hundeessanii hidhaman abukaattoo seeraa waliin akka waliin argine dhorkamuu maddeen GMN itti himan. Abbootiin amantaa Oromoo kunneen mana dukkanaa fi kophaatti bifa kabaja namoomaa isaanii cabseen hidhamanii jiraachuun kan beekamu waggaa ta'u manni hidhaa Laga Xaafoos adaraa nu bira kaawwaman jechuun dubbachuun isaa dhagahamee jira. Abuna Iyyaasuu, Abuna Gabreelii fi Abuna Barsumaa iddootti hidhamanii turan Shaggar magaalaa Buraayyuu waajjira poolisii Malkaa Noonnootii torban tokko dura oksaan baafamuun gara biraa erga geessaniin booda ordoffii maatiin taasisaniin Laga Xaafoo naannoo Mishinii jedhamutti hidhamanii jiraachuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Abboonni kunneen to'atamanii mana murtiitti dhiyaatanii osoo jiranii dhiibbaa guddaa irratti taasisuun namummaa isaanii irraa mulquun rakkoo ulfaataa isaaniif hin malle irratti raawwataa jirus jedhameera. Abukaatoon seeraa shakkamaa kamillee haasofsiisuu seerri ni eeyyama kan jedhu maddi keenya. Abukaatoon abbootii kanaa kaleessa wayita dubbisuuf deemanitti dubbisuu hin dandeessanu deemaa magaalaa Shaggar ayyamsiifadhaa jechuun poolisiin Laga Xaafoo dhowwuu himee jira. Beellama mana murtiis kamisa dhufu kana qabu kan jedhu maddi keenya mana murtiitti dhiyeessuu fi dhiyeessuu dhiisuun isaanii wanti beekamu hin jirus jedhee beellamuu mana murtii kanarraa immoo hambisuu danda'us jedhee jira. Manni marii bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee 14ffaa baroojii 3ffaa bakka ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed jiranitti adeemsisee jira. Yaa'ii paarlaamaa biyyattii kana irratti miseensonni mana marichaa gaaffilee dhimmoota namoomaa, misoomaa, marii araaraa, dimokiraasii, ongee, dinagdee, seenessa biyyaalessaa, dhimma ulaa galaanaa fi kanneen biroo irratti xiyyeeffachuun kaasanii jiru. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed gaaffilee miseensota irraa kaaniif ibsas laatanii jiru. Gaaffilee dhiyaatan keessaa inni ijoon mariin araaraa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa ture. Maaliif milkii dhabe kan jedhu ture. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed gaaffii kanaaf deebii laataniin nageenyi meeshaa murteessaa fi barbaachisaadha jechuun boora'uun nageenya biyyattii daandii ittiin fedhii siyaasaa milkeessuuf fayyadaman ta'uu cabiinsa hamaadha jedhee jira. Fedhii siyaasaa barbaadamu afaan qawweetiin argachuuf socho'uun Itoophiyaa keessatti baratamaa ta'uu kan yaadachiisan ministeerri muummee Abiyyi Ahmed
Marii nageenyaatiin walqabatee kutaalee biyyattii garaagaraatti dhimmoonni salphaatti furamuu danda'an rakkoo walitti bu'insaa ta'uu fi buqqaatii namoomaa kan fidan ta'uu simanii jiru. Marii fi waamichi nageenyaa waraana bilisummaa Oromootiif taasifame waamicha nageenyaa morkattoota siyaasaa biroof taasifameen addatti kan ilaalamu mitis jechuun mariin Taanzaaniyaatti ABO waliin taasifame waliigaltee bu'uurarra gahamuu waan hin dandeenyeef ummataaf ifatti ibsuun akka hin barbaachifnes ibsaniiru. Waqtii waan qabatamaa fi bu'uura qaburra gahamuu kan ibsamu ta'us eeranii jiru. Marii araara marsaa lammaffaa qaamota lamaan gidduutti Taanzaaniyaa magaalaa Daar es Salaam keessatti adeemsifamaa tureen waboon marichi sababa ejjennoo mootummaatiin gufachuu fi mootummaanis sababa ejjennoo wabootiin gufate jechuun ibsa baasuun isaanii ni yaadama. Marii kanaan uummanni abdii hin qabatamne eeggataa jiraachuu kan eeran muummichi ministeeraa dimokiraasii filannoon yoo tarkaanfanne malee qawweedhaan aangoo qabachuu hin dandeenyus jedhanii jiru. Gaaffii dhimma seenessa biyyaalessaatiin walqabatee ka'eef deebii kan laatan muummichi ministeeraa hunduu rakkoolee mudataniif beekamtii kennuun furmaata isaatiif waloon hojjechuun barbaachisaadha jedhaniiru. Dhimmoota kaleessa biyyattii mudatan irratti osoo falmamuu egeree biyyattii akka hin diigne kan jedhan ministeerri muummee egeree cimaa ijaaruuf dhimmoota kaleessa mudatan beekumsaan darbuu hunduu rakkoolee mudataniif immoo beekamtii kennee furmaata isaatiif waloon dhaabbachuu feesisa jechuun ibsanii jiru. Rakkoolee hongeen walqabatanii kutaalee biyyattii mudataniif deeggarsi gama mootummaatiin taasifamaa jiru maal fakkaata gaaffii jedhuuf deebii kan laatan muummichi ministeeraa hongee biyyattii mudate akka meeshaa siyaasaatti ilaaluun sirrii mitis jedhaniiru. Hongee mudate qolachuu fi lubbuun lammiilee sababa beelaatiin akka hin dabarre ga'umsaan oomishamaa jiraachuu eeraniiru. Naannolee Oromiyaa, Tigraay, Amaaraa fi Itoophiyaa bahaatti hongee mudateef mootummaan birrii biiliyoona 16 ramadee qolachuuf hojjetaa turus eeranii jiru. Ragaan qabuun beelaan namni du'ee hin jiru jechuun ministeerri muummee paarlaamaa biyyattii irratti dubbatanis sababa beelaatiin Boorana keessatti namni du'uun gabaafamaa tureera. Seer-dhabummaa biyyattii keessatti babal'ateenis biyyattiin shaakala demokiraasii irra waan jirtu seer-dhabdummaan babal'ate jedhaniiru. Liqii Itoophiyaan ofirraa qabdu hir'isuuf hojiiwwan gama mootummaan hojjetamaa jiraniif qaaleensi yeroo garagaraatti dabaluu yaaddoo lammiilee ta'aa dhufe irratti hojii maaltu hojjetamaa jira gaaffii jedhuuf deebii yoo laatan qaaleensi yaaddoo Itoophiyaa qofa osoo hin taane kan addunyaati. Haa ta'u malee Itoophiyaan qormaatawwan garagaraa dandamachuun biyya guddina saffisaa galmeessaa jirtudhas jedhaniiru. Qaaleensa gatii tasgabbeessuuf hojiiwwan garagaraa hojjetamuu kan eeran Dr. Abiy Ahmed kanneen keessaa oomisha dabaluun isa jalqabaa ta'uu simaniiru. Itoophiyaan oomisha biyya keessaa irratti xiyyeeffachuun qamadii biyya alaatti doolaara miiliyoona 700 hanga doolaara 800 alaa galuu hambisaa jirti jedhaniiru. Kanaanis Itoophiyaatti qaala'insi jireenyaa harka 35 irraa gara 28 gadi bu'ee jiras jedhanii dubbataniiru. Dhimma ulaa galaana diimaa waliin walqabatee ibsa kennaniin Itoophiyaan carraaqqii olaanaa taasisaa turuu eeruun kana booda biyyoonni ollaas dhimmicha irratti xiyyeeffachuun carraaqqii taasisuu qabus jedhaniiru. Galaanni diimaa dhimma itti fufiinsa Itoophiyaatti kan jedhan muummichi ministeeraa biyyoota biroo waliin ta'uun haala nageenyaa fi misoomni naannawaa galaana diimaatti mirkanaa'uu danda'u mala dha'uun barbaachisaadhas jedhaniiru. Muummichi ministeeraa dhimmoota akka daddabarsa maallaqaa seeraan alaa dhimma liqaa kaffaluu dadhabuu Itoophiyaa fi kanneen biroo irratti ibsa bal'aa laatanii jiru. Rakkoon namoomaa Itoophiyaa keessa jiru yeroo ammaachaa dhufetti namoota miidhaman miliyoona 3 ol ta'an gargaaruuf UK paawundii miliyoona 100 akka kennitu beeksifteetti. Mootummaan biyyattii akka ibsetti gargaarsi haaraa kun haadholii fi daa'imman Itoophiyaa keessa jiran gargaaruuf akka oolu ibsuun UK yaaddoo rakkoo namoomaa Itoophiyaa keessatti dabalaa jiruuf akeekkachiistee jirti. Fandiin kun kan labsame erga ministeerri guddina Afrikaa UK Andrew Mitchell daawwannaa guyyaa lama Itoophiyaatti taasisaniin rakkoo namoomaa jiru ofii ijaan arganiin booda. Rakkoo guddaa uumamuu danda'u kan hambisuuf hawaasni idil addunyaa tarkaanfii akka fudhatus UK waamicha dhiyeessitee jirti. Haadholii fi daa'imman dabalatee Itoophiyaa keessatti namoonni miliyoona 3 ol ta'an karaa sagantaa gargaarsa namoomaa UKtiin gargaarsa lubbuu baraaruu malu ni argatu. Dabalataanis gargaarsi naannoo Tigraay ni dabalamas jedheera. Andrew Mitchell yeroo Itoophiyaa daawwatanitti haala hammaachaa jiru fooyyessuuf jecha tarkaanfiiwwan UK fudhachaa jirtus ibsaniiru. Fandii UK haaraa paawundii miliyoona 100 ta'u kun du'a hambisuu danda'a jedhamuun keessumaa daa'imman umurii ganna 5 gadi jiranii fi haadholii ulfaa akkasumas da'umsarra jiran irratti xiyyeeffatee jiru hambisuuf akka oolu ibsaniiru. Sagantaan kun lammiilee Itoophiyaa miliyoona 3 ta'an keessumaa dubartootaa fi daa'imman tajaajila fayyaa bu'uuraa akka argataniif gargaaraa jedhameera. Fandiin kun carraa sagantaa karoora maatii qorichaa fi talaallii daa'immanii argachuus ni dabalaas jedhamee jira. Ayyan kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaaleen keenya kan guyyaa irratti qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture ana Bunnoo Waabeekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork subscribe share gochuutti fufaa isiniin jenna. Waan nu daawwattaniif galatooma.